ይህንን ቪዲዮ ስሰራ በህይወት ከሌለውም ካለውም እውነታውን ማወቅ ያለባችሁ ሰዎች እንድታውቁ ስለፈለኩኝ። ትዳር ከባድ ነው። ትዳር መስዋዕት ያስፈልጋል፣ ያስከፍለናል። በትዳሬ ውስጥ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሰዓት በውሸት የተገነባ ትዳር ነበር ስመራ የነበረው። ትዳር ውስጥ ባለቤቴን ወድጄው ብዙ ነገሩን ግን ደብቄለት ዝም ብዬ ስኖር ነበር። ሰዎች እንዳያውቁ እያደረኩ ስኖር ነበረ። በትዳሬ ውስጥ አንድም ቀን ጥሩ ነገር ኖሮኝ አያውቅም። ስደበደብ ነበረ፣ ስመታ ነበረ። ጥርሴን አጥቼዋለሁ። በትዳሬ ውስጥ ጥርሴን አውልቆታል። እንደ ሕፃን ልጅ መኝታ ቤት ቆልፎብኝ በቀበቶ ይቀጠቅጠኝ ነበረ። ከመታኝ በኋላ ደግሞ መልሶ ይቅርታ ይጠይቀኝ ነበር። እላይ ላይ ብዙ ስለቶች ያነሳ ነበር፣ ያስፈራራኝ ነበር፣ አንገቴ ሊያመጣ ነበረ። yaa jireenya biyya lafaa kana wallaahi fatanaan kun fatanaa dhugaa rabbi dhugaa dubbachuuf obboleeyyan kiyya dhugaa waan qalbii nama cabsu warri amaarfa dandeessan inuu dhageessanii warri immoo afaan waan isin dubbataa jirtu kan hin beekne ijoolleen keenya jechuudha. Waa'ee bultii isii haasaa jirti. Bultii keessatti akka miidhamteedha, abbaa warraa isiitiin akka miidhamteedha, abbaa ijoollee isiitiin akka miidhamteedha, nama biraatiin odoo hin taane akka baay'ee isii miidhee akka baay'ee isii tumuudhaan isii dararuudhaan dararaa inni isii dararu san immoo akka isiin dhoffattee obsitee yoo inni haga barbaade tumee ka'ee akka isiin hin jiraanne akka isiin hin duunetti azzabee yoo inni jedheetiin deebi'ee dhiifama gaafatu dhiifama akka godhaafi turteedha akka isiin haasaa jirtu. Kana hunda aarsaa hedduu isaaf kafaltee bultii isii keessatti isa hojii jiraachuudhaaf jechuudha. Obsitee daa'immanii fi isa hojii guddifachuuf waa hedduu kan dabarsite. Kana hunda isii dararaa ture. Har'a immoo isiin gaafa dhukkubsatteetiin hin jettu. Isii gatee gara maatii ofii deebi'ee jechuudha. Haadha manaa isaa kana sin beeku jechuudhaan gizee hojii jirus dararaan wajji dararamaa turtee. Ijoollee isaa guddisaa turtee hadhallee isiin dhukkubsattee jennaan gatee biraa deeme jechuudha. Isiin amma dubartoonni narraa baradhaadha. Viidiyoon ani haasaa jiru kun du'aa fi jiruu jidduudha kan jiru ani jechaa jirti jechuudha. Obboleeyyan keenya bultiin hiree rabbiiti. Wallaahi jireenyi hiree rabbiiti. Rabbitu si hira waanuma kamiyyuu nama gaariis ta'e nama badas ta'e kan rabbiin isin gaarii hire alhamdulillahi jedha. Wallaahi kunoo kana fa'atu jira. Makaraa meeqatu jira. Wallaahi rabbiin haa laaffisu. Jireenyi hin ulfaata. Bultiin baay'ee ulfaata. Gaa'illi baay'ee ulfaata. Narraa baradhaadhaa, narraa hubadhaadhaa jedhaa jirti. Obboleettiin teenatuun akkasiin dabarsaa jirtutti. Yaa karabbiin hiree gaarii qoodeefis karabbiin hiree badaa qoodeefis hundumtu qooda rabbiiti waan ta'eef hundumaafuu rabbiin nama hin taane nama jallataa nama qalbiin isaa raafmata hin qabne nama dubartiin tun amaanaadha rabbiinoo amaanaa natti kenne isiin haadha manaa kootii haadha ijoollee kootiiti jedhee nama isiniif hiyyaan rabbiin isinirraa haa qabu wallaahi laziim. Obboleeyyan kiyya hundumti keessanuu du'aa godhadha. Bultii jechuun dhugaadha. Bultii jechuun ka cinqii hedduu keessatti dabarsiteetiin ijaaramuudha. Rabbiin hunduma keenyaayyuu nu haa laaffisu. Isiniin